Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii har'as immoo isiniif dhufeen jira har'a samar maaliin nu dhufte yoo jettani akkuma beektan iddoo baay'ee namatti daawwannaaf namatti tolu baay'ee boota nama hawwatudha. Gamoowwan babbareedaanis jira biqiltoonni babbareedaanis jira. Waan baay'ee namatti toludha jechuudha makiinonni karaarra babbareedan sirriitti namatti tola jechuudha baasii gurguddaan makiinaa maal jedhama baabura baaburris jira bakka baay'ee sirriitti namatti toludha jechuudha baay'ee irraa itti bashannantanii sammuu keessatti bashannansiisan jedheen har'a immoo kanaan isinii dhufe yeroo hunda ka diraamaa fi baacoo tabaanillee kan gizama hunda isin affeera gisee tokko tokko akkanatti wayya kanaaf inni kun immoo kan xiqqoo kan duraanitti irra adda waan baay'ee gaariidha waan baay'ee nama hubachiisuudhas waan baay'ee immoo irraa hubattus jedhee yaada namatti tola jechuudha illee xiqqoo ishii daawwadhas haasaan isin irraa dhaaba. Argitu miti akkaataa makiinaan itti deddeemu karaarra namoonni immoo karamiin akka deeman gisee makiinaan karaarra deemu karaa bitaa immoo karaa mirgaan akka deeman asirraa laaltanii waa hunda hubattu jechuudha makiinaan kun jala deema kun gubbaa deema. Sirriitti du'aayii godha rabbiin biyya teenyallee kanatti bilisoomnee akka gamoo akkanaa kanallee ijaarree akka gaariitti firii taanee jiraannu nu sirriitti mee rabbiin kadhadhaa gizama tokko keessaa gisee tokko rabbiin namaaf akka dabarsu. Akkanatti naaf nu garuu waan nama nu dabarti nuufis waa akkanatti hafna jettaniiti. Kanaaf kunoo isa kan ilaalaatti bashannanaa baay'ee namatti tola inni kunniin jechuudha daawwannaatti hedduun isaa jechuudha. Kun immoo iddoo biqiltuuti biqiltuu baay'ee namatti toludha. Akkaataan itti murame ilaalame akkaataa itti wal qixxeessanii tolchanii mana fakkeessanii. Warroonni immoo carraa akka kiyyaa kana argattani deemati viidiyoo akkuma kana poostii nu godhaa itti bobba'arraa itti bobbashannannaa iddoon tokko tokko miti fakkeenya anan bira jiru kun kana bira jiru kun immoo biyya biraa yookaan jiraachuu danda'a yookaan jiraachuu dhabuu danda'a xiqqoo garaagarummaa qaba jechuudha xiqqoo keenya sammuu keenya firiitti gochuu qabna keessaayyuu ijoolleen mana arabaa keessa hojjettan gisee kana viidiyoo kana fa'aa olaaltanii jettan baay'ee isinitti tola jechuudha baay'ee. Bashannantu warroonni carraa argattanii firii taatanii alan baane jechuudha. Kanuma immoo yeroo biraatis immoo viidiyoo biraa xiqqoo iddoo kanarra immoo ammallee kan bareedu jira. Kan kanaa oliitis jechuudha yeroo biraa immoo achis yoo deeme akkasumatti isiniif qabadhee isin bashannansiisa kunoo bishaanis jira ilaalaa kunoo bishaan akkaataatti baay'ee akka namatti toludha innis karaadha kun immoo biqiltuudha. gamoo dheeraan duuba san jira biqiltuu san duuba jechuudha kunoo isinitti mul'ata kunoo akkasinitti mul'ata akkasinitti mul'atu
isiniif godha. xinnoo haala waraabbii irratti yoo viidiyoo kiyya telefoonni kiyya xiqqoo waraabbii irratti isinitti toluu baate malee yeroo biraa immoo biqiltuun kun maal akka ta'e tokko tokko isaatiin isinii ibsa. hundallee garuu beekuu baadhu keessaa kanan beeku fakkeenya isinii dha'uu nan danda'a. garuu namoonni hedduun hin beektan jedhee yaada maqaa isaanii biqiltuun maali akka ta'e. biqiltuun hundi tokko miti baargamoon jira hundi isaayyuu maqaan isaanii biqiltuu yaa'u garaagarummaa qaba. ጊዜ habaaboo kana laaltanii jettanii habaaboo gizee birraan bari'ee ganna keessaa gara birraatti bahan nama yaadachiisa. yaa amma yeroo kana xiqqoo biyya keessatti ka amma alfaazaan roobni deebi'aa jira. xiqqoo yoo ture jedhe akkanuma ta'a. amma ji'a qixxee keessa jiru miti akka Itoophiyaatti. isa kana laallee yoo jenne biyya alaatiin jedhamu bara Itoophiyaadha akkuma Itoophiyaati wanti hundumtu biqiltuu kana laalanii yoo jedhan akkuma Itoophiyaati. waan namoonni hedduu waan biyya ormaa keessi biqiltuu akkanaa qabu namatti hin fakkaatu hin jiru jedha. amma namni ijoolleen keessaa ijoolleen suudii keessaa warri suudii keessa xiqqoo naannoo garuu hundi tokko miti malee biqiltuun suudii keessa hin jiru jechuu danda'ani. maaliif baahanii waan argan waan ta'eef mana malee. kanaaf yoo deddeemanii jedhan iddoo qaba iddoo itti biqiltuun itti mul'atutu jira jechuudha. keessaayyuu naannoo baadiyyaa keessa jechuudha. naannoo magaalaa keessa biqiltuun baay'inaan hin argamu. manneen uumaa manneen tartiiba walitti dhaabatee ijaarama waan ta'eef. har'a immoo sagaleen kee dhaga'amu samara akkanaan hin jenne immoo sagalee kiyya garuu ani sirriittan dubbachaa jira har'a jechuudha. akka xiqqoo daawwattaniifan sagalee isinirraa use yoo san sirriitti laaltanii sagalee kiyya akka ilaalaa dhaggeeffachaa laalleeffanii akka isinitti toluuf jedhee sagalee irraa wanni jedhee yaa amma viidiyocha kiyya gara dhumaatitti deemaa jira. har'aaf hin gaa jedhee yaada. daqiiqaa takka hin qabdu ammallee.
viidiyoon kiyyarraa kana fakkaataa asuma irratti dhaabata. Kanaafi hanga ammaa namoonni turtiin afaan gootanii guddaa galatoomaa. Kan immoo maatii koo ta'uu barbaadan illee koottaa maatii koottis dabalamaa isiniin jecha. Viidiyoon koo har'aa isuma kana fakkaata. Yaa'u laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Warroonni isinitti tole immoo koomantii jalatti yaada keessan, kan immoo isinitti hin tolle illee yaada keessan koomantii jalatti naa barreessa. Kanaafi viidiyoo kiyyarraa kanuma. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Yookaan hibboo ta'a yookaan mammaaksa ta'a.